Walharka fuudhinsa baalli gadaa Oromoo Gujii fi qophiin xumuramu abbootiin gadaa gara addaa jilaa seenuu jalqabu waajjira aadaa fi turizimii godina Gujii lixaa beeksise. Itti gaafatama waajjirichaa Abbabaa Suurqilxaa sirna walharka fuudhinsa baalli kanaa fi qophiin olaanaan akka naannoo Oromiyaa fi godinaalee Gujii lameenitti godhamu FM Finfinneetti himanii jiru. Bulchaan agara. Baalli gadaa Gujii 75ffaan ardaa jilaa mee bokkootti gurraandhala 13 gaggeeffamu milkii gaariin akka xumuramuuf qophiin bal'aan taasifamuun himameera. Itti gaafatamaa waajjira aadaa fi turizimii godina Gujii lixaa kan ta'an obbo Baasuur Qilxaa qophii jila walharkaa fuudhinsa baalli gadaa Gujii kana laalchisuun yaada nuuf kennaniin akka jedhanitti sirna baalli walharkaa fuudhinsa gadaa Harmuufaarraa gara gadaa Roobaleetti taasifamuuf jedhu kanaaf abbootiin gadaa adeemsa Gujii keessa naanna'uu taasisaa turan xumuruun gara ardaa jilaatti seenaa jiraachuu himaniiru. Akkuma beekamutti barri kun bara jilaati. Yeroo kana keessatti akkuma beekamu gadaan Gujii ka'umsa irraanii ardaa jeebanticha isaarraan kallattiin qabatee 75ffaa bara kana baalli gaggeessa. Baalli kana keessatti akka aadaa keenyaatti ardaalee jilaa adda addaa keessatti abbaan gadaa keenya naannawaa turanidha jechuudha. Yeroo ammaa kana ardaa guddaa isa kan jennu gara mi'ee bokkootti galaa jiran jechuudha. Jilli walharkaa fuudhinsa baalli gadaa Oromoo Gujii kun kan Oromoo hundaati kan jedhan itti gaafatamtichi adeemsi gara ardaa jilaatti taasifamuu fi abbaan gadaa ittaanan uummataan wal baruuf sochiin garee isaanii waliin taasisaa turan milkii guddoon akka xumurames dubbataniiru. Ulaagaa isaan keessa darban kun ulaagaa baay'ee guddaadha. Ardaalee kana keessa yoo naanna'in akka aadaa Oromoo Gujiitti immoo abbaan gadaa kamuu ardaa kana keessa naanna'ee gara mi'ee bokkootti innaan dhufini baalli fuudhuu fi fudhachuu illee hin danda'amu. Gaafuma gara baalli kana fuudhuutti dhufu waggaa torba akka uummata isaa bulchu waan uummata isaati bulchu abbaan gadaa qopheeffata jechuudha. Kana seerri kun eenyu tuuma yoo jennu seerri kun hayyootaan hayyoonni kun immoo yuubaadhaan jechuudha. Yuubi kun immoo seera abbaan gadaa kun bulchuu danda'u waggaa torba bulchee waggaa 8ffaa akkan immoo baalli kennuu danda'u mi'ee bokkootti lassama jechuudha. Qophii jila kanaaf taasifamu laalchisuun mariiwwan paanaalii garaagaraa sadarkaa naannoo Oromiyaa fi sadarkaa godinaatti taasifamaa turuu kan himan itti gaafatamtichi. Kanaanis jilichi duudhaa isaa ganamaa bifa eeggateen akka xumuramuuf hubannoon bal'aan uumamuu akka danda'edha kan himan. Gama mootummaatiin mariiwwan marsaa baallee 75ffaa tokko mootummaa naannoo Oromiyaadhaan waliin ta'uuf Finfinnee irratti immoo hoteela Skylight irratti immoo gaggeessinee jira jechuudha. Kanaaf marii kanallee gaggeessineera. Inni kunillee abbootii gadaa Gujii akkuma kan beekamu kan uraagaa kamaatti hokkuu kan hirmaachise mariiwwan bal'aa waliin gaggeessinee jira. Gama kennalleen immoo miidiyaadhaan deeggarannee miidiyaawwan adda addaatiin sadarkaa godinaatti immoo kallattii bal'aa ta'een hayyoota hunda kan hirmaachise yuunivarsiitii bulee waraa dabalatee hayyoota akka Gujiitti jiran hayyoota Oromoon qabu dhimma gadaa kanaan wal qabate sirni kun akkamiin gaggeeffamuu qaba haala bareedaa kamiin Oromoo biyya keessa Oromoo biyya alaa kallattiin hirmaachiseen akka inni ta'uu danda'u sadarkaa godinaatti marii guddaa gaggeessinee jirra. Akka obbo Baasuur jedhanitti sirna gadaa kana tiksuudhaaf gama uummataa fi mootummaatiin deeggarsi barbaachisu hundi abbootii gadaatiif taasifamaa tureera. Ammas sirni walharkaa fuudhinsa baallii kun milkiidhaan akka xumuramuuf hojiin bal'aan gama waajjira isaaniitiin qaamota dhimmichi ilaallatu biroo waliin hojjetamaa jiraachuu dubbataniiru. Abbaan gadaa akka aadaatti qotuu hin qotatu hin bocatu hin tiffatu hin daldalatu uummata kanaa jiraata uummata kanatti jiraachisa jechuudha. Kanaaf nulleen akka gama mootummaalleen deeggarsa guddaa godhaa turre jira jechuudha. Iddoowwan isaan bulan kana waaroo barbaachisu gara waaroo 300 olii midhaan nyaataa wantoota gara deeggarsa guddaa godhaa turre jira jechuudha. Deeggarsi kennamuun dhaabbatan yoomillee deeggarsi uummata Oromoo hin dhaabbatu. Qaamolee mootummaa federaalaa fi mootummaa naannoo garaagaraa dabalatee Oromoonni biyya keessaa fi alaa hedduun sirnicha irratti akka hirmaatan kan himan itti gaafatamtichi uummanni biyyattii biroonis sirnicha irratti argamuuf gara ardaa jilaa mee bokkootti seenaa jiraachuu himaniiru. Ani akka ollaa Keeniyaa jiran, kan Somaaliyaa jiran, kan Tanzaaniyaa jiran, kan Ugaandaa jiran kallattii adda addaatiin yeroo ammaa kana gara biyya keessa galanii hirmaataa jiran. Ammas immoo keessummaan baay'een galaa jira jechuudha. Baalliin bara kana gaggeeffatamu gadaan Oromoo kun yuuniskootti galmaa'ee jira. Doottoonni gadaa Oromoo qofa osoo hin ta'in qabeenya biyya kanaa waan ta'eef karaa bifa addaa ta'een karaa ammalleen uummanni sabaa sablammoota hundinuu hirmaatu warri Daboo birraa amma galan jiran fakkeenyaaf mootummaa jiddu galeessaa godina Kambaataa aanaa Duraameedhaani warri duraanii Oromoon naannoo san jiran. Oromoo qofa naannoo kanatti immoo dhufe jila kana irraa barachuu kan jedhu ji'a lamaa olii warri ta'an jiran jechuudha. Mooreen mallee keessummaan eessa turuu qabdi kan jedhu kan biyya keessa dhufan kan biyya laatee dhufan kallattii kanaa simannee kallattii itti gaggeessuuf sochii keessa gallee jira jechuudha.